Oromoo bikka hin buutuu naan jaan namoonni hedduun namoonni diina kiyyate garuu har'a kuma 60 meeqaan teessanii na daawwachuu keessanii akkasitti beeksisa adda addaa giiftii adda addaa ammallee osoo giiftiin illee hin gahin alaabaa waa hedduu warra naa ergitan hundi keessanuu saba koo isin gabrummaan isin malu saba koo jaalatamaa tokkoomaa hundi keessanuu wal jaaladhaa rabbi isin haa tokkoomsu kabajamaa naaf jiraadha horaa bulaa deebanaa daraaraa meeyiraa naaf jiraadha isin jaaladha qixa alaabaa kana jaaladhuun isin jaaladha alaabaa baay'een jaaladha akkasumatti isinillee jaaladha naa galatoomaa saba koo thank you galatoomaa isin jenna galtii booddee isin hibanna kan keenyaan asliinis galatoomaa 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 waan irraan waan artistii gaaddisee Shamshaddiin Oguta Kastiin fudhadhu. Please. Artistii gootu dhiyaatu. Karaa gadhiisa. Artistii gaaddisee jechuun anaaf obboleetii haadha saayiba waa hunda jechuun uffata kanallee isiitu diizaayinii naaf godhee markaasitti dhuftanii bakka hundatti ni argamu. Mana uffata haadha caayaa jedhamee kan beekamu akka Oromootti uffata mana guddaa qabanii hundi keessanuu warri biyya alaa jirtanii biyya keessa jirtanii gaaddisee galataan si mala. Thank you so much. Galatooma. Galatooma jala damnatu. Egaa nullee mootu nutillee maakii bira dhaabbadhaa jedhee akkatti kan ufaaye fulis artist itti Oromoo bikka hin buutuu naan jaan namoonni hedduun namoonni diina kiyyate garuu har'a kuma 60 meeqaan teessanii na daawwachuu keessanii akkasitti beeksisa adda addaa giiftii adda addaa ammallee osoo giiftiin illee hin gahin alaabaa waa hedduu warra naa ergitan hundi keessanuu saba koo isin gabrummaan isin malu saba koo jaalatamaa tokkoomaa hundi keessanuu wal jaaladhaa rabbi isin haa tokkoomsu kabajamaa naaf jiraadha horaa bulaa deebanaa daraaraa meeyiraa naaf jiraadha qixa alaabaa kana jaaladhuun isin jaaladha alaabaa baay'een jaaladha akkasumatti isinillee jaaladha naa galatoomaa saba koo thank you galatoomaa isin jenna galtii booddee isin hibanna kan keenyaan asliinis galatoomaa 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 artistii gaaddisee Shamshaddiin Oguta Kastiin fudhadhu. Please. artistii gootu dhiyaatu. Karaa gadhiisa. Artistii gaaddisee jechuun anaaf obboleetii haadha saayiba waa hunda jechuun uffata kanallee isiitu diizaayinii naaf godhee markaasitti dhuftanii bakka hundatti ni argamu. Mana uffata haadha caayaa jedhamee kan beekamu akka Oromootti uffata mana guddaa qabanii hundi keessanuu warri biyya alaa jirtanii biyya keessa jirtanii gaaddisee galataan si mala. Thank you so much. Galatooma. Galatooma jala damnatu. Egaa nullee mootu nutillee maakii bira dhaabbadhaa jedhee akkatti kan ufaaye fulis artist itti Ati sabontu Oromoo hoti tamsis pate deemta Fajalala ati tamsis pate deemta Fajalala ati
abbaan kee daldala daldala warqee biti yoomuu dagatamtu maa jiru tokkoti bareeddu Oromoo illee ija fuufulaa halkaan hin raafu yaadatin fuufulaa narraa fagaatuuti seetin silaa alaa ati si'isiita akkaaji'a gobanaa kambiisaatiniiti fayo aniisuman bahanaa osoo wajalaannu akkaami wallaannaa abshir walin dhaabnu abnaan karaa jiraa yoo oofte ta'uudhaaf dadhabee gaharaa boruu moo